Harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii nagaan koo bakkuma jirutti isin akka qabu jecha har'a appilikeeshinii miiseejii dileet ta'e kamiyyuu deebisuu fi nutti agarsiisuu danda'u tokkoon isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee ka appilikeeshonni ammaa kun akkuma isin beektan baay'ee keessan ni beektu jedhee yaada fakkeenyaaf kan akka teelegiraamii, waatsaappii, feesbuukii kan biroo kan akka iimoolee dabalatee jira. Namni tokko miiseejii si barreessee ka'ee of bira isaati yookiin bilbila isaarraa dileet godhee si biraallee akka dileet godhu taasisuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana ammoo nuun miiseejii sana yeroo ta'etti yoo ni barbaadna ta'e yookiin miiseejiin akka ragaa ta'e yookiin immoo akka icciitti illee ni barbaadnu ta'e deebinee argachuudhaaf ni ulfaata yookiin immoo miiseejii sana deebinee rikavar gochuun baay'ee ulfaata. Egaa irraa appilikeeshinii miiseejii dileet ta'e kamiyyuu isinitti agarsiisu yookiin isiniif deebisuun isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinoota hedduu wajjin hojjeta. Fakkeenyaaf kan akka teelegiraamii, waatsaappii, iimoo, instaagiraamii akkasumas immoo SMS jennu yookiin immoo daariitti karaa intarneetii kan walii erginu miiseejii itti walii erginu appilikeeshinii illee dabalatee jechuudha. Appilikeeshinoota hedduu hojjeta. Kanaaf appilikeeshina bilbila keessa irraa yoo qabaattan miiseejii badee kamiyyuu deeffachuu dandeessu. Akkasumas immoo namni tokko wajjin barreeffama garaagaraa walii barreessitanii, chaatii gootanii, viidiyoo garaagaraa walii ergitanii yookiin immoo miiseejii garaagaraa karaa kan akka imeejii yookiin suuraa walii ergitanii jechuudha. Namni sun of biraa balleessee akka isin biraa badullee yoo taasise isin biraa garuu akka hin banne taasisa jechuudha. Appilikeeshiniin kun bilbila keessa irratti miiseejii kamiyyuu ni hambisa. Kanaaf yeroo barbaadanitti miiseejii sana argachuu ni dandeessu waan ta'eef egaa appilikeeshinii kana buufadhaa bilbila keessa irra qabaadhaa. Buufachuuf liinkiin isiniif kaa'e qofa gadi tuqaa. Namoonni karaa feesbuuk ilaaltan koomentii irraa yookiin gubbaarraa liinkii isaanii argattu. Akkasuma kan namoonni karaa yuutuubii ilaaltan jechuudha. Diskiriipshinii yookiin koomentii irraa ni argattu waan ta'eef gadi tuqaa ta'uu appilikeeshina buufadhaa. Sana booda miiseejiin kamiyyuu bara kamiyyuu isin jalaa hin badu jechuudha. Egaa akkatatti fayyadama isaammoo ani itti fayyisitti agarsiisa waan ta'eef hamma dhumaatti na duukaa bu'aa. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa appilikeeshinii liinkii irra isiniif kaa'e erga buufattanii booda kana fakkaata jechuudha appilikeeshinichi. Mee isinitti agarsiisan duraan appilikeeshina fayyadamaan ture. Egaa miiseejii nama biraa dileet kan hin taane jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ani waatsaap irratti, teelegiraamii, meseenjarii, instaagiraamii, feesbuukii, imeeyilii miiseejii irratti hidhadheen jira jechuudha appilikeeshinii kana jechuun miiseejii tokko namni of biraa yoo dileet godhe ana biraa akka dileet hin taane jechuudha. Akkuma isinitti hime appilikeeshiniiwwan as dhiyeenya kana ba'an fakkeenyaaf kan akka waatsaap, teelegiraamii abdeetii isaanii jechuudha. Miiseejii tokko namni of biraa hunduma isaa dileet godhee si biraallee akka dileet ta'u taasisuu ni danda'a jechuudha. Appilikeeshiniin garuu isa kana hambisa waan ta'eef appilikeeshiniin kun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee kan faayidaa guddaa qabudha jechuudha. Egaa akka kanatti fakkeenyaaf kan teelegiraamii ilaaltan miiseejii namni of biraa dileet godhe ana biraa dileet kan hin taanedha. Kan waatsaap illee akkasuma jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf kan meseenjarii illee asitti argitan akkuma sana miiseejii namni of biraa dileet godhe ana biraa dileet hin taane jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf miiseejii namni of biraa dileet godhe yookiin aanumtuuyyuu mataa kootiin dileet godhe na biraa dileet hin taane kan amma jiru jechuudha. Kana jechuun akka carraa fakkeenyaaf miiseejiiwwan of bira qabdan hunduma isaa isin jalaa formaat ta'e yookiin yoo dileet ta'e appilikeeshinii irraa deebitanii argachuu ni dandeessu. Egaa mee akkaataatti fayyadama isaa isin agarsiisu appilikeeshinii sooshaal miidiyaa tokko fayyadamee fakkeenyaaf waatsaappii fayyadamee isin agarsiisu akkuma argaa jirtan biraa bilbila lamaan qaba. Bilbila lamaan kanaan mee waatsaappii walitti chaat godhee isin agarsiisu jechuudha. Egaa bilbila lachuurrayyuu mee waatsaappii haa banu. Yeroo bilbila lachuurrayyuu waatsaappii baneera. Mee bilbila isa kanarraa gara bilbila kiyyaatti achi miiseejii haa ergu. Fakkeenyaaf maqaa koo barreessee maqaa koo sarchii godheera. Egaa gara bilbila kootti yookiin gara nama lammaffaa akkaataan miiseejii erga jechuudha. Akkam jirtaa? Nagaa keetii jedheetan barreessee erga jechuudha. Kana bichaa miti miiseejiiwwan dheeressee hamman danda'u erguu nan danda'a jechuudha. Barreessee miiseejii baay'eesaa erguu nan danda'a nama kanaaf jechuudha. Nan ergaa fi egaa akkuma baay'een keessan beektanii miiseejiin ergee kana amma yoo nama sana inni muufachiise yookiin miiseejiin kun ragaa ni ta'a yookiin miiseejiin kun akka namni sun deebi'ee yeroo biraa akka agarre yoo nan barbaade maalan godhaa miiseejii kana hunduma isaa asiin salleetti godhee dileet godha jechuudha. Akkuma argitan bilbila lammaffaa irratti miiseejii sun dhufee jira jechuudha. Egaa asitti argaatti miiseejiin kan dura ergillee hin jira. Dhiifama miiseejiin amma erginu gara dhumaa kanarra jira. Egaa amma miiseejii kana mee asirraa bilbila kanarraa dileetaa godhu guutumatti miiseejiin nama kanaaf ergee dileetaa godhu asirratti kinoo dileet kan jettu nan tuqaa sana booda dileet for everyone waan jedhee miiseejiin kun nama san biraa isin bada ana biraallee ni bada jechuudha. Kinoo akkuma argaa jirtan asii dileet ta'ee jira jechuudha miiseejii sun. Egaa namni kun deebi'ee miiseejii sana argachuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun ani miiseejii namni sun nu ergee badeera waan ta'eef abbicha of biraa balleessa waan ta'eef ana biraallee badeera asirraa kinoo akkuma argitan argachuu hin danda'u. Kanaaf
tooftaan kan argachuu danda'u karaa appilikeeshinii sanaa qofa jechuudha. Egaa miiseeja sirraa argaa jirtan kana dileete kana deemee appilikeeshinii sana yoo nan bane appilikeeshinii sana argadha jechuudha. Kanuma akkuma argitan appilikeeshinii irra miiseejii kun asirratti seef ta'ee jira jechuudha hundumti isaayyuu seef ta'ee jira. Egaa kanuma akkam jirtan nagaa kee ta'een barreessee achiin booda qubeeleen dubbifamne kan ariifachuuf jecha waan garagaraa barreesse egaa miiseejiin sun jira. Egaa kanaaf fakkeenya miiseejiiwwan asitti argitan kun hundumti isaayyuu kan namni yeroo ta'e barreessee dileet of biraa godhe ana biraa dileet kan hin taa'edha. Egaa appilikeeshinii barbaadan hidhachuu dandeechu appilikeeshinii irratti akka hidhattan immoo asitti agarsiisa. Hidhachuudhaaf sadeen kana ni tuqxu sana booda maanit kan jettu ni bantu. Erga sana booda kinoo asirraa kan barbaadan irratti fakkeenyaaf asirraa ni filatta jechuudha. Fakkeenyaaf amma appilikeeshiniiwwan barbaade filadheera. Yoo hin barbaanne xiyyuma kanan tuqaa kenoo balleessin jedhaani asii yoo hin barbaade deebiin filadha jechuudha. Akka kanatti appilikeeshinii barbaadan as jala gashitanii akka inni isinii to'atu gochuu ni dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun kaa miiseejii yookiin ergaa namni sun si ergee of biraa balleesse guutumatti kanatti of biraa balleesse hunduma isaayyuu seef sii godha jechuudha. Bara kamiyyuu deebitee miiseejii kee ergaa kee viidiyoos haa ta'u sagalees haa ta'u suuras haa ta'u hunduma isaayyuu argachuu dandeessa. Egaa appilikeeshinii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaadha. Akka qoosaa kana irratti ilaallu kan gaaf tokko sirriitti nu fayyada waan ta'eef ammuma bilbilli keessa irraa buufadhaa qabaadhaa. Security cimaadha of eeggannoo cimaadha bilbila keessa irra qabaadhaa gaaf tokko jireenya keenya keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eef appilikeeshiniin kun yoomiyyuu bilbila keessa irraa dhabamuu hin qabu. Wanti beekuu qabdan immoo appilikeeshinii yoo bilbila keessa irra jiraate qofadha miiseejii kanneen seef gochuu kan danda'u. Kanaafuu bilbila keessa irraa appilikeeshina hin dhabina. Liinkiin isiniif kan irra deema buufadhaa buufachuusaa baay'ee salphaadha. Itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Egaa barnoonni koo har'aa kana ture barnoota biraatiin hamma walitti deemutti immoo turtii gaarii na qabaadhaa nagaatti.